Dhaamsa gorsaaf qorsa guddaa of keessaa qabu. Tubaabee najisaa geenyaan harkarroon najisa farshoon najisaa qaraati. Galgala ganda galanii ijoollee muktasari irraa himtu. Gandi duuba ijoollee waa humaan jenneeni sheekatti dhaqan. Sheeka ijoollee maan irraa qaraa isu jirtaa jedhaniin. Kitaabuma rabbiitiin qaraa isu jiraa jeen. Ijoolleen kunoo farshoon haraami jetti. harkarroon haraami jetti kan beekaniin kitaabumaa jaajeen akkasii biitti sun karaa deebitee farshoo ofirraa dhiiftee harkarroo ofirraa dhiiftee diin qabatte eenyuutu warreen isaanii abbootii haadha abbaa een diin qabsiisuu danda'a ilmaan akkanaati ilaala nagaysanii amma farshoon haraami moo haraami haraami amma horii dhuguni jiraami farshoon haraami beeka akkasiimi harkarrooni isaanii faalona kuunoo achi ka dembo achi kai himteedha kuunoo harkaasa godhuunoo haaraan bira buteera man kabarsiisu isiniitu abbootii beekan akkasi qabsiisee achi sen achi oke karena itu dia mati sih dia aji dia karena itu apa jangan beri jual toko aja toko las de verdad Nabi Muhammad nama Abang Abdullah Hadisa Amina yo isa menambale amantii rabbii mana ni seenti akkasiini raal nabi muhammadiin beeka akkasiini amantiin teenya islaaminaa maal rabbii hoogganamu hogguu fuudhaniis hogguun talama Dhaamsa gorsaaf qorsa guddaa of keessaa qabu.